Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OBN qophii hirkoo keenya har'aatiin hundeeffamaa fi kaayyoo waldaa qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa isin biraan geenya amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waldaan qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 23 bara 1952 hundeeffame. Kaayyoon hundeeffama waldichaas rakkoo hawaasummaa fi diinagdee namoonni qaroo dhabeeyyii qaban furuufidha jedhan hojii gaggeessaan waldaa qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa obbo Sultaan Ismoo. Egaa waldaan kun kan hundeeffame akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 23 bara 1952dha. Kaayyoon yookiin sababbiin hundeeffama isaas rakkoo hawaas dinagdee lammiiwwan qaroo dhabeeyyii biyya kanaa akka furu taasisuudhaaf walumaa galatti garuu hundeeffama waldaa kanaatiif gaaffileen bu'uura ta'an gaaffii sadiitu ture yeroo sanatti. Innis tokkoffaa bireeliin beekamtii argatu. Bireelii jechuun sirna barreeffamaa warra qaroo dhabeeyyiiti. Akka biyyaatitti beekamtiin akka laatamuuf gaaffii jedhu qabatee ture. Gaaffiin inni biraa immoo barattoota qaroo dhabeeyyiitiif mootummaan deeggarsa mallaqaa yookiin immoo deeggarsa qarshii akka godhu kan gaafatuu fi sadaffaarrattis lammiiwwan qaroo dhabeeyyiin hirkattoota qofa kan taanee fi of danda'anii kan jiraatan yookiin immoo hojjetanii bu'a qabeessa ta'anii jiraachuu akka danda'an beekamtiin akka kennamu kan jedhu ture. Hundeeffama waldichaa irraa kaasees rakkoon adda addaa kanneen akka ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu gadi bu'aa ta'uu, haamliin namoota qaroo dhabeeyyii xiqqaachuu fi miirri ni dandeenya jedhu gadaanaa ta'us hojii hojjetameen qaroo dhabeeyyiin barachuu fi hojjechuu akka danda'an taasifameera. Haa ta'u malee hojiin waldichi waggoottan darban keessatti hojjete guddaa ta'us wanti hedduun kan hafee fi irratti hojjechuu akka qabanis obbo Sultaan himaniiru. Waggaa 58 duuba deebinee ilaallu yeroo sanatti haalli biyya kanaa karaa hundaanuu baay'ee duubatti hafaa akka ture ifadha. Yeroo san qabsoo guddaa taasifameen wanti har'a mul'atu kun akka mul'atu gumaachi guddaan taasifameera jechuudha. Hundeeffama waldaa kanaatiin boodas sochiiwwan yookiin immoo aarsaawwan kaffalamanii lammiiwwan qaroo dhabeeyyii ta'an carraa barnootaa, carraa hojii, mirga walqixxummaa, hirmaannaa gama hundaanuu akka argatan. Kana malees hubannoon waa'ee qaroo dhabeeyyii irratti jiru. Qaroo dhabeeyyii biras darbee immoo qaama miidhamtoota hunda biratti jiru akka ol guddatu seeronni adda addaa, imaammattoonni adda addaa akka bahanii fi hojiirra akka oolan gochuu keessatti hojii guddatu hojjetame. Bu'aan dhufes bu'aa akka salphaatti ilaalamuu miti. Haa ta'u malee bu'aan amma dhufee jennu kuni kan nama boonsu yookiin immoo kan nama gammachiisu osoo hin taane ammas wanti baay'een kan nu hafu ta'uusaa kan agarsiisudha. Maaliif ammas taanaan sochii waldaa kanaatiin wantoonni baay'een jijjiiramanis wantoonni hafan jiru. Akka fakkeenyatti fudhanne daa'imman umriin isaanii barnootaaf ga'e ammas carraa barnootaa argachuu kan dandeenye ta'uun isaa ifatti kan mul'atudha. Warrootumti kuwwanis rakkoo hawaas dinagdee hedduutiif saaxilamanii kan argaman waan ta'eef hojiin bal'aan kan nu hafuu fi ammas kan hojjetamuu qabu ta'uusaa ni hubanna jechuudha. Kaayyoo waldichaa galmaan ga'uufis bara 2011tti hojiilee kanaan dura jalqabaman barattoota harka qalleeyyii ta'anii mana barumsaa naannoo isaanii jirutti barachuu hin dandeenyeef mana barumsaa bultii addaa keessatti akka baratan taasisuu, kanneen biroos cimsuu, dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun hariiroo hawaasummaa, diinagdee fi siyaasa isaanii cimsuu irratti waldichi ciminaan kan hojjetu ta'us dubbataniiru. Hojiin keenya akka waliigalaatti kaayyoo keenya irratti hundaa'a. Kaayyoon keenya immoo yoo cuunfinee ibsinu rakkoo hawaas dinagdee lammiiwwan qaroo dhabeeyyii furuudha.
rakkoo kana furuun maaldhaani tokkoffaa hirmaannaa gama hundaanuu karaa dinagdeetiin, karaa siyaasatiin, karaa hawaasummaatiin lammiiwwan qaroo dhabeeyyii ta'an carraan hirmaannaa akka isaaniif mijaa'u. Hirmaannaa san booda immoo akka lammii kamittuu fayyadamummaa akka argatan kan jedhudha. Kana dhugoomsuufis karoora tarsiimaawaa qabna akka waldaatitti. Karoora tarsiimaawaa kana qopheessanii karoora tarsiimaawaa waggaa 3 haaromfamuu qabna. Tajaajiloota hedduu qabna. Tajaajiloota kenninu mootummaa irrattis dhaabbilee miti mootummaa irrattis dhiibbaa gaarii uumnutu jira. Hojii isaanii keessatti fakkeenyaaf mootummaan yookiin seektarri mootummaa garaagaraa hojiiwwan seektara isaanii keessatti hojjetaman irratti waa'ee namoota qaama miidhamtootaa, waa'ee namoota qaroo dhabeeyyii karoora keessa akka galchu, raawwiidhaanis akka dhugoomsu pireesharaayizii goona yookiin immoo dhiibbaa gaarii uumna jechuudha. Dhaabbilee miti mootummaa birattis hojii wal fakkaataa hojjenna haala adda addaatiin. Nutis humna qabnuun ofii keenyaafis wantoonni hojjennu jiru. Fakkeenyaaf daa'imman qaroo dhabeeyyii mana barnoota idilee keessatti barachuu hin dandeenye bifa boordiingitiin yookiin mana barnoota bulmaataa keessatti akka isaan carraa barnoota argatan haala mijeessinee akka baratan wanni taasifnu jiraata. Tajaajiloota kanaan dura jalqabne gama birootinis jiran bal'isuudha. Irra guddaa akkasumas hariiroo dhaabbilee adda addaa caasaalee mootummaa dabalatee dhaabbilee adda addaa wajjin qabnu cimsinee bal'ifnee lammiiwwan keenya yookiin immoo miseensonni keenya akka mirga isaanii kabajamuuf akka fayyadamummaan siyaasaaf dinagdee isaanii mirkanaa'uuf hojiiwwan bal'aa hojjechuudhaaf karoora guddaa qabna jechuudha. Barattoonni qaroo dhabeeyyii yeroo barnootaa meeshaalee deeggarsa barnootaa keessumattuu kitaaba bireeliitiin qophaa'e dhabuutiin yeroo qormaataas waraqaan gaaffii fi deebii bireeliitiin qophaa'uu dhibuutiin rakkoo qulqullina barnootaatiin mudatu hir'isuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun furmaanni kan kennamu ta'us himaniiru. Meeshaalee barnootaa qopheessuu irratti akka biyya kanaatti hojii guddaa kan hojjetu waldaa keenyadha. Kitaaba bireelii maxxansuun hojii keenya keessaa isa tokkodha. Hin hojjenna. Garuu kitaaba kana qopheessuudhaaf meeshaaleen nuti fayyadamnu sharafa alaatiin kan biyya alaatii dhiyaatan waan ta'eef yeroo hunda meeshaalee san dhiyeessuu irratti humni keenyas laafadha. Adeemsisallee baay'ee xaxamaa baay'ee ulfaataadha. Kuni hojii keenya irratti dhiibbaa guddaa kan qabudha. Maal goona nuti hojii kana innaa hojjennu gatii madaalawaa ta'een gurgurtaadhaaf dhiyeessina. Garuu immoo bittaan isaa fayyadamtoota irratti akka dhiibbaan uumne dhaabbileen mootummaa fakkeenyaaf sadarkaa naannootti biiroon barnootaa sadarkaa federaalawaatti ministeerri barnootaa akkasumas yuunivarsiitiiwwan jiranii fi kolleejiiwwan adda addaa barattoota qaroo dhabeeyyii isaan barsiisaniif dokumantiiwwan adda addaa kitaaba barataas dabalatee akka bajeta ramadanii bitan karoora akka itti qabatan ni goona. Kanaanis yeroodhaa gara yerootti jijjiiramni guddaan jira. Yuunivarsiitiiwwan bajeta guddaa ramaduudhaan meeshaalee adda addaa sleetiif istaayilsii waraqaa bireelii keenii DBS kitaabolee fi moojuloota adda addaa haalli itti hojjechiisan ni jiraata qabatamaan. Ministeerri barnootaa fi biirooleen barnootaa naannoo adda addaas hojii kana bal'inaan ni hojjetu. Bireeliin qofti garuu filannoo jenneetti ni yaadnu maaliif bireelii warri dubbisuu hin dandeenyes jiru. Leenjii irratti bu'uurarraa rakkoon jira waan ta'eef warri bireelii dubbisuu hin dandeenye jiru. Bireelii malee dubbisuu osoo danda'an immoo bireeliidhaan maxxansa tokko dhiyeessuun gatii guddaa nama gaafata waan ta'eef oodiyoodhaanis yookiin immoo sagaleedhaanis waraabbii taasifnee haala ittiin barattoonni keenya miseensonni keenya itti argatan wanti goonuu ni jiraata. Barattoonni qaroo dhabeeyyiin yeroo qormaataa rakkoo isaan irra gahu furuudhaaf qaama dhimmi ilaalu wajjin hojjechuu jennee wanti qaban ni jira.
rakkoon tokko yoo jiraatu dura rakkoo sanaaf beekamtii kennuutu dursa. Akka waldaatitti nuti qofti beekamtii kennuun rakkoo saniin furu. Dhaabbileen dhimmi kun isaan ilaallatu caasaa mootummaa keessa fakkeenyaaf ministeera barnootaa, ejensii qormaataa akkasumas immoo dhaabbileen barnoota olaanoonis gahee guddaa qabu kana keessatti. Qormaata biyyoolessaa qofattis miti barattoonni qaroo dhabeeyyiin rakkoon kan irra gahu. Yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessattis fakkeenyaaf nama isaanii dubbisu yeroo tokko tokkotti yuunivarsiitiiwwan tokko tokkotti ofii isaaniitti akka qopheessatanidha kan dirqaman. Ofii isaaniitti qopheeffachuun rakkoo guddaadha. Kanaafiyyuu dhaabbileen mootummaa siistamidhuma yookiin immoo haaluma kanaan dura tureen namaan dubbifamaa qormaata fudhachuun yoo ilaalle biyya keenya keessatti qofaadha natti fakkaata kan jiru. Biyyoota biraa teeknooloojiiwwan ammayyaawaa adda addaa fayyadamu. Fakkeenyaaf bireelii dabalatee jaawosiidhaanis gargaaramuun ni danda'ama. Amma rakkoon kana wajjin walqabatee jiru maalidha? Namoonni yoo gargaaramuu kana keessatti illee namoonni warra qaroo dhabeeyyiitiif ijoollee qaroo dhabeeyyiitiif dubbisuudhaaf dhufan kunumti illee haala adda ta'een kan calalamanii miti. Dandeettiin dubbisuu isaanii, barreeffamni isaanii, iskiiliin isaanii, muuxannoon isaanii ilaalameeti miti kan dhufan. Akkasumaan kan ramadaman waan ta'eef xiyyeeffannaadhaan hojjechuu baatan, of eeggannaadhaan hojjechuu baatan hiree barataa saniitti irratti dhiibbaa hin taanellee haalli itti fidaa jiru qabatamaan ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee ijoolleen piripaaratorii irratti qabxii guddatti gara piripaaratooritti darbanii qabxii guddaa fidaa turan seensa yuunivarsiitiitti inni deeman qormaata biyyoolessaati irratti namni isaan dubbisu nama gahumsa hin qabne ta'uu isaatirraa kan ka'e qabxii hin taane yookiin immoo qabxii isaanii madaalillee yeroo itti fidanii komiilee itti dhiyeeffatantu jira. Kana furuudhaaf ministeera barnootaatii fi keessattuu ejensii qormaataa biyyoolessaa fi ministeera yuunivarsiitiiwwan jiran wajjin hojjechuudhaaf wanti karoorfanne jira. Meeshaalee deeggarsa barnootaa bireeliidhaan qopheessaa jiraatanis hamma waldichi oomishuu fi fedhiin barataa kan waliin madaalledha. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmedis kanuma hubachuun yeroo hojiin gara biyya alaa deemanitti waamichi isaan diyaaspooraaf qaama miidhamtoota ilaalchisee waamichi isaan taasisan mootummaan yeroo kam caalaayyuu qaama miidhamtootaaf xiyyeeffannoo kennee kan hojjetu ta'uu kan agarsiisu. ኢትዮጵያ ውስጥ አይነ ስውራን አካለ ጎደሎ ሰዎች በጣም በርካታ ህፃናት ስላሉ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ keessa qaroo dhabeeyyii fi qaama miidhamtoonni baay'eewwan jiraniif namoota kanneen akkamitti barsiisuu kunuunsuu fi deeggaruu akka qabnu irratti mootummaa fi diyaaspooraan waliin hojjechuu qabna. Kunis immoo caalaatti hojjechuuf abdii kan isaan keessatti uumee fi yaada ministeera muummees kan deeggaran ta'uu obbo Sultaan dubbataniiru. Waggoota dheeraatti kaasnee wanta kana hojjechaa jirra. Humni keenyaa fi fedhiin jiru immoo walgitaan jiru waan ta'eef hanqinni guddaan ni mul'ata. Kan wajjin walqabatee gidduu kana muummichi ministeera keenya kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmed yeroo Ameerikaa deemanii hawaasa diyaaspooraa dubbisan trust fandii dhaabbatu irratti qarshiin sassaabamu yookiin qarshiin funaanamu namoota qaroo dhabeeyyii yookiin barattoota qaroo dhabeeyyii mootummaan Itoophiyaa barsiisuu dadhabe sababa humnaatiin barsiisuu dadhabeef kan oolu ta'uusaa dubbachuun isaanii waan gaarii jenneetiin kan fudhanne tokkoffaa rakkoomti jiraachuusaa sadarkaa kanatti beekamtiin kennamuusaa baay'ee tokko nu gammachiise. Formaatatti kennuudhaaf koomitmentii qabachuun sadarkaa mootummaatiinis jiru baay'ee nu gammachiise. Gara fuulduraatti wanti rakkoo kanarratti wanti jiru furmaanni akka argamu ni abdannaa jennee yaadna. Garuu hojii keenya idilee ta'eeti maxxansa kitaabaa kana ni hojjenna. Hojiin keenyaa fi fedhiin jiru garuu walgitaaniti. Dhaabbilee mootummaa, miti mootummaa fi namoota dhuunfaa waggoottan darban qaama miidhamtoota hirmaannaa hawaasummaa fi diinagdee isaanii cimsuu fi waldicha deeggaraa turanis
galateeffachuun gara fuulduraattis qaamoleen adda addaa yaadaanis ta'e hubannoo uumuudhaan qaama miidhamtoota akka deeggaran jechuun obbo Sultaan waamicha dhiyeessaniiru. Nuti akka waldaatitti waggaa 58 lakkoofsisnee jirra akka jalqaba irratti kaase. Sochii keenya kan waggaa 58 kana keessatti of keenyaa hojjenneeti miti. Sadarkaa amma irra geenyarra gahuu kan dandeenye. Namoota dhuunfaarraa kaasee dhaabbilee miti mootummaas caasaan mootummaa sadarkaadhaan jirus nu faana waan tureef milkaa'ina irra gahuu kan dandeenye jalqaba irratti namoota yookiin dhaabbilee nu wajjin turanii jijjiirama yookiin immoo tajaajila qaroo dhabeeyyiitiif kennaa turan hundaayyuu carraa kanaan fayyadamee ulfaadhaa galatooma jechuun barbaada. Amma boodas sochii waldaa keenyaa karaa adda addaatiin yaadaanis ogummaadhaanis meeshaalee adda addaa arjoomuudhaanis fakkeenyaaf amma ganna kana iddoo adda addaatti meeshaalee barnootaa ijoollee harka qalleeyyiitiif walitti qabuun jira. Meeshaalee barnootaa irsaasii, iskirbittoo, kitaaba maal kana. Yeroo baay'ee xiyyeeffannaan ijoolleedhuma warra kaanitti malee ijoollee warra fedhii addaatiif wanti yaadamu jiru waan ta'eef fakkeenyaaf warra qaroo dhabeeyyiitiilleef abbootiin qabeenyaa dhaabbileen adda addaa waan kana raawwachuu danda'an ijoollee qaroo dhabeeyyii maatii hin qabne deeggarsa hin qabne carraa barnootaa akka argachuu danda'an isaaniif illee tumsa odoo godhanii asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada. Dhumarrattis OBN'n waajjira keenya dhuftanii sochii waldaa keenya irratti sagantaa kana hojjettan baay'ee isin galateeffadha. Galatoomaa jedha. Barattoonni tokko tokkos barattoota qaroo dhabeeyyii deeggaruuf yeroo boqonnaa isaaniitti gara waldichaa deemuun barattoota kanneen deeggaraa kan jiran waan ta'eef barattoonni biroonis barattoota qaama miidhamaa ta'an yeroo qormaataa deeggaruu osoo hin taane meeshaalee deeggarsa barnootaa oomishuu fi yaadaan gargaaruu akka qabanis dhaamaniiru.